tokko the design problem qaba jalqabuma komishinii kun waggaa jaaran keessattuu marii biyyoolessaa yoo katoo taate bar marii biyyoolessaa amma yoom dhayta beektaa anis ta'e amma constitutional drafting committee ijaaramuu danda'a ture bar jalqabarra easily waan marii biyyoolessaa kana dhiifne heeri mootummaa sadarkaa ittiin fooyya'uuntu jira. Heeri mootummaa fooyya'u jedhu akka jedhu gaafiin sadarkaa ittiin ka'u jira. Paarlaamaa keessaa parsantii dhibbentaa ganaa House of Federation keessaa hangana naannolee keessaa hangana yoo kan jiraatan taate gara process qaba kamataasa sanin barbaannu kasanirra wayyaa goonaa national dialogue bari takkau mariin biyyoolessaa kasilaa constitutional making karaa biraa irra wayyaa ta'uu danda'a goota ture amma national dialogue itti dhufanitti galteen national dialogue irraa dhufu kun galteen marii biyyoolessaa irraa dhufu kun heera mootummaa fooyyessuudhaaf kan yaadame process ittiin godhan tokko warra hidhatee bosona jiru alatti dhiiftee dhufte mormitoota alatti dhiiftee dhufte miseensota kee qofa fiddee dhufte sunummoo hanqatee amma waggaa dhuftu bifa naannoleen lakkoofsa walqixaa akkamitti ta'uu danda'a kun dhimmoota gurguddoo biyyaati irratti fakkeenyaaf dhimmoota Oromiyaa qofa laallatantu jira adda durummaan dhimmoota Oromiyaa laallatantu jira dhimmoota Oromiyaa fi Somaalii laallatantu jira dhimmoota Oromiyaa fi Amaara laallatantu jira dhimmoota Oromiyaa qofa laallatan irratti Oromiyaan nama meeqa jette nama 14 bakka bu'amte murtiin immoo parsantii 75 amma dhibba lamaa fi meeqa 211 keessa Oromiyaan 14 qabdi jechuudha. That's what 5%. 5% waan akkasii wayii ta'a. Gaafas parsantii 75 san keessa callisee ilaaluu deema jechuudha bakka bu'aan Oromiyaa waggaa murtiin fuulduree Oromiyaatii fi fuulduree Finfinnee fuulduree Direedhaa waggaa murtaa'u nama 211 keessa Oromiyaan nama 11 qofa qabatee dhaqee jechuudha. Lolli bilisummaa kuni waan kana as bayanii ibsuu danda'uu qaban. Yoo biyya san jeequmsa naguu barbaadan malee. Yoo biyya san waan kana arra even amma siyaasonni isaanii kan isaan wal qabanii geessan sun wal jeeqaniit wal ga'iin sun arra addaan citee hafee jechuudha. Kanaaf gadi bayanii waan kana uummatatti ibsuu danda'uu qaban. Dongoroota jiran immoo sirreessuu danda'uu qaban. Haala kana egaa kanaan wal qabatee namoonni baay'een akka ammaatuu gabaasaa jirtu kanatti walgahiidhuma isaan amma qopheeffatan irratti akka walii galuu hin dandeenyedha kan isaan kaasanii sagaleen sirrateera natti fakkaata amma kallattii garagaraatti waan sirreessuu yaalleeti. Wanti guddaan ani kaasuu barbaadu mariidhuma amma gaggeessaa jiran kanarratti akka isaan walii hin galle waan ati kaastedha kan amma kaase. Dhimma kana wal qabatee direct wanti amma si kaasuu barbaadu gaafii kana wal qabatudha. Waa'ee aangoo consensus task force dhaan isaan achi keessatti kaasan dhimma yoo walii galteen hin jiraanne garee task force jennee ijaarretu jira garee santu gidduu seenaa waan jedhan wayii kaasanii jiran. Amma fakkeenyaaf har'a waan sana raawwatanii jiran kuni nama wallolee isaan bira dhufetti yookiin immoo dhimma wal falmissoo ta'anii gaafa qabatamee isaan bira dhufetti qaama inni bakka bu'ummaa fudhateef sana yookiin immoo qaama isa ergate sanaaf looguudhaaf wanti isa daangessu maali? Eenyudhaan filatamanii bakka bu'ummaan isaanii eenyudhaa fi itti gaafatamummaan isaanii eenyudhaa fi waan jedhuun kaasuu barbaade. Akkamitti ilaaltu kana? Marii biyyoolessaa murtii biyyoolessaatti dhiyeessa. Iccitii miti. Ajandaawwan kuni uummata keessaa guurreedhanii bara. Akka itti dhaqan moojii beekis dhaqanii maqalees dhaqanii bakka hunda dhaqanii itti guuran akka itti guuran gaasan isaantu beeka. Gaafileen dhufan kuni uummata keessaa eega dhufan wanni iccitiin mari'atamaniif maali? Wanni
bilbila namni dhoorgamuuf maali? Wanni Feesbuukiin dubbisina juurii wadhanii bar juurii beektaa Ameerikaatti yeroo Kanadiyaa siistama akka ta'e Ameerikaatti aggaa amma nama 12 asitti murteessa aggaa wanjalaan kasamtee dhayitu juurii waan jedhan jira jarri kuni hoggaa waan sallaalan akka miidiyaan influensii isaan hin goone miidiyaa akka laalle godhama namoota akka waliin agarre godhama iccitiin akka ofii murteessaniif kuni garuu bakka bu'oota uummataati gaafii uummataatti qabatanii kan deeman akkaataa uummanni kun fakkeenyaaf uummanni Oromoo gaafii dhiyeeffate qaba uummanni Oromiyaa miti deebii naannoo Amaaraa irraa dhufu dhaga'uu barbaada uummanni kun deebii naannoo Somaalii irraa dhufu dhaga'uu barbaada kanaaf silaa miidiyaa hunda affeeranii laayivii dabruu qaba ture kuni iccitii ta'uu hin qabu tokko dubbiin iccitii kun zurrii miti lammaffaa kan waa wal qabatee taask foorsii ijaarreedhan no naashinaal daayiloogi godhee ta'e murtiin murtaa'u hundumtuu bakka bootsanii murtaa'a. Jarri kuni nama wal taasisuu barbaanne yoo yan taate taask foorsii of keessaa uumuu danda'a. Uumtee qopheessitee ammaa geessinaani suni already murteessee barsiif. Abbaan warra nama murteessu sii kaa'u sii murteessee jira. Kanaaf taask foorsiin dhumarratti dhimmoota waliigaluu dinan irratti taask foorsiin murteessa. Let's say team of experts. Yoo jedhamu taate team of experts isaanii kan filuu qabu kan filamuu qabanis uummata san jidduu uummata san jidduu kan filuu qabus uummata san jechuudha. Naannoleen teessoo 14 qabaatanii waan jedhu kaasee lafa kaa'a. Karaa akka addaatti ammallee akka deebisnee kaasuu kan hin barbaadee fi dhimmi kun dhimma baay'ee murteessaa waan ta'eefidha. Waa'ee naannolee lamaan gidduu naannolee biyyattii keessa jiran uummanni isaan bakka bu'anii fi baay'ina uummata naannoleetiin wal qabatee wantoonni jiranii akkuma addaatti akka duratti keessatti fudhata. Amma immoo gara federaalaatti adeemu. Naannoleen teessoo 14 qabaatanii mootummaan federaalaa immoo teessoo 15 akka qabaatudha kan achirratti kaa'amu. Teessoo 15 qabaachuun mootummaa federaalaa kuni sirna federaalizimii laamshisuu keessatti naannoleen murtoo isaanii akka hin qabaanne ajandaa guddaa ta'e akka mana maree federeeshiniitti iyyuu ijaaramee taa'amuu fi naannolee kanatu mootummaa federaalaa kana iyyuu ijaaran walitti dhufe. Amma mootummaan federaalaa naannoleedhuma isa ijaaran kana iyyuu isin caalaan sagalee qabaa jedhee sagalee teessoo ofii kaawwatee jira. Hangam miidhaa qabaa naannoleen mormachuudhaaf immoo hangam humna isaan dhabsiisa yookiin immoo balaadha moo bu'aadha jettee fidhatanaatti kana ilaalu. Saillee xiqqoo godhanii namni 15 dhaabbilee federaalaa dhufuun akkasuma miidhaa baay'een godhu. Actually garaagarummaa guddaa sin fidu maaliif amma fakkeenyaaf baalaansii gochuudhaaf yoo ka yaadamu taate sa'i amma Oromiyaan 14 qabdi. Federaalli 15 qabaannaan achi keessaa kan Oromiyaa ta'uu danda'u nama tokko lama kan caalu. Meeqa taata? 16 ol butta. It's not going to make a difference. Akkumaan isaan diizaayinii godhan kun rakkoo guddaa qaba. Murtii biyyoolessaa akka ta'u wani tokko murtii biyyoolessaa akka ta'u taate. Mariin biyyoolessaa kun gara murtii biyyoolessaatti gara heera mootummaa biyyoolessaa jijjiiruutti kan geessu jedhu. Akkas taanaan namoonni as keessatti hirmaatan tokko namoota uummata bakka bu'an. Lama naannolee qofaayyuu miti aanaalee fi zoonileen proportionally represented ta'uu danda'uu qaban jechuun akka baay'ina uummataatiin ta'uu danda'uu qaba malee akka callifteetuma hundaaf yookiin maal godhuu qabdaa yoo murtii kan gootu taate sadarkaa naannolee kan wal madaalchifne yookiin taate qaama lama uumuu dandeetta. Qaama lama uumuu dandeetta upper and lower jettee uumuu dandeetta. Rakkoon isaanii amma san uuman bara maal godhanii 4,000 sana akka paarlaamaatti fudhatan. 211 kana akka seenetiitti fudhatan. Akkan argaa jirutti. Lower house upper houseetti fudhatan.
adi kuni wonni dafta hundan do mali fi tokko murtiin immoo murtiin amma maal ta'e bakka silaa riversii ta'uu danda'udha qaba. Yoo bakka naannoleen walqixa yookiin immoo lakkoofsolitti dhiyaatuun ripirezentantii ta'an keessatti parsanteejii murtoo wal jijjiiruu danda'udha qaba jechuudha. Kana irra deebanii yaaduu danda'u qabanii. Akka kiyyatti uummata achitti hirmaate san itti gadhiisanii uummanni sun irratti mari'atee akka murteessuu danda'udha qaba. Itoo zammees baraarra waan baay'een isaa waan tokko dootti hin qophaa'in dhaqanii bilbila irratti warra bashuutu ture. Ajandaa godhuu hin dandeenye. Komishiinaroonni fi ekspoortoonni isaanii walii galuu hin dandeenye. Komishiinaroonni somaa yaada irraan qabanii ati komishiinarri tagarizaan gootana fakkaate guyyaa muraasa dur. Kanaaf wanti kuni ani sodaan kiyya amma duraan ani ignore godheen ture waa'ee naashinaal daaloogii kana. Homaa jijjiiraman fidu abiyyuma pirezidantii godhee fixaa waan jedhan. Amma garuu ajandaa hamaa galchanii jiran. Ajandaa biyya sanitti hedduu falmisiisoo atakaaroo uuman fidanii jiran. Amma immoo karaa atakaaroo san caalaa uumuun marii kana gaggeessuudhaaf deeman. Kuni sirnicha kanaafis biyya kanaafis balaa akka ta'e waan ta'eef iddoo deebi'anii ilaaluu qaban. Garuu baatee humnaan walii galchinaadhaan taasif foorsiin. Ammallee yoo gaafiin jiraate gaafiin ka'uu hin danda'u faayinaal kan jedhu kun. Kuni I don't know why Abiy bothers with this process anyway. Callisee seera dikteetoroota Afrikaa biraatitti walumatti inni godhee nugusa ofiin jechuu osoo danda'u. Process amma hordofurra odoo martial law waraana declare godhee heera mootummaa cicciree bulchee irra gaarii biyaa by the way. Kuni amma biyyatti addaan ciccira. Tokko akkaataan namni itti dhufe sirrii miti. Akkaataan murtoodhaaf itti yaadan sirrii miti. Murtoon sun immoo appealing godhamu. Kabiraadhiisi murtiin mana murtii aanarraa kaasee hanga wanni itti dhaqa. Mana murtii jibbaataatti dhaqa. Akkamiin murtiin tokko akkas jedhama. Okay? Akka yaadatti amma gaa waan biraa kan lafa kaa'an jira by the way. Gamma dura siitu kennu ture. Fakkeenyaaf heera mootummaa jijjiiruufis naannolee diiguufis durii barruu amma reefu namni tokko sheer godheen jira. Heerota murteessoo jira heera mootummaa Itoophiyaa keessatti ka paarlaamaan tuquu hin dandeenye. Ka yeroon tokko kan naannoleen hundi irratti walii galuu qabantu jira. Tokko naannolee jiran keessaa lama sadaffaan. Tokko paarlaamaan bakka bu'ootaatii fi House of Federation jechuun bakka bu'oonni uummata aanaleetii fi bakka bu'oonni naannolee waliin ta'anii lama sadaffaan kan dabruu qabu jira. Kuni maaliif akkasitti dizaayin godhame? Simpiluu ayyaadam calliseetii miti. Kuni murtiin garee tokko warra biraa irratti dhiibamee uummanni lolatti akka hin seenneef. It is to force continuous negotiation and bargaining. Akkamiin national dialogue irratti murtiin tokko binding and final jedhama. Keessattuu fakkeenyaaf murtiin reefu akkuma jettetti bakka tokkotti parsantii 70 bakka tokkotti 75 dabree dhumarratti mana keessatti 51 dabra jechuun namni 201 harka baafnan dabra jechuudha. Dhimma Finfinnee fudhadhu. Warri Oromiyaa fi Oromoo hundi noo jedhanii Somaaleellee noo jedhee kuunillee noo jedhee namni 201 harka baafnan is a binding. Can you imagine this? Harka dha'uu fi sagalee ol kaasanii dubbachuudhaan illee murtoon akka kennamuudha kan kadhacheessu. Wanni tokko jira bara yaadin video tokko jira ka gurbaan tokko harka dha'u namni hundi wajjin harka dha'u. Qofa walgahii nama kuma afurii keessatti wanni akkanaan hojjetu. Acclamationii ka jedhamu executive committee irratti fakkeenya bakka namni wal argu. Fakkeenyaaf yoo koree jiraawwachiiftu nama 15 17 kas qabu yoo taate kan namni xarabeeza zuuriyaa taa'ee wal argu. Nama harka dha'ee fi hin dhoofne addaan beeytaa jechuudha. Sun acclamation jedhama. Nama kuma afur keessatti acclamation hin darbe jedhamu.
Kuni waan Stalin faa dur geemii ittiin taphatanii barmaal godhan waan tokko tokko gaama General Assembly faa fidanii waan akkanaa godhan. It's fine. Abiy prezidentii gochuu taate dubbiin it's fine ni hin qabu. Warreen nugusa beenjaa sun rakkoo qabu. Garuu dhimmoota uummanni Itoophiyaa baay'ee ajaa waan irraa qabu irratti fakkaatu waa'ee prezidentummaa isaa. Dhimmi federaalizimii garuu dhimma lubbuuti. Dhimmi Finfinnee dhimma lubbuuti. Dhimmi Dirraa dhimma lubbuuti. Dhimmi lafaa dhimma lubbuuti. Heera mootummaa Itoophiyaa keessatti. The framers gaafa heera mootummaa amma jiru kan kaayan. Dhimma naannolee. Keewwata 39. Dhimma lafaa. Keessattuu dhimma qabeenyaa keessaa dhimma lafaa. Wanni akkaataan itti jijjiiramuu danda'u hedduu complex akka ta'u godhaniif. Dhimmoonni kuni ummata walitti buusuu waan danda'aniif hamma danda'ametti ummatni biyyattii irra jireessi yoo walii galee malee jijjiiramuu qabaniif. Keewwatoonni tokko tokko jiran ka mana murtii wal qabatan waan kan paarlaamaan jijjiiruu danda'u ammeendi gochuu danda'u. Dhimma lafaa paarlaamaan ammeendi gochuu hin danda'u. Fooyyessuu hin danda'u. Dhimma naannolee ammeendi gochuu hin danda'u. Kanaaf maaliif wanni seeronni dhimmoonni fakkeenya keewwatoonni heera mootummaa kun yookiin immoo dhimmoonni heera mootummaa keessatti dhimma lafaa wal qabatan, dhimma saasalamootaan wal qabatu, dhimma mirgoota namoomaatiin wal qabatu. Maaliif paarlaamaan simple majority 51 hayyoonni seeraa suni hayyoon seeraatiif hayyoon seenatti wali gahee dagayyee faadha. Ka waan kan lafa kaa'aa dhufee jechuudha. Kibilee odaa joofaa namoota babbaay'eedha ka waan kana keessa turan. Why did they do that? Seerri mootummaa jechuun is the highest law in the land. Waan hariiroo ummatoota jidduu, hariiroo lammiilee jidduu fi hariiroo ummatootaa fi mootummaa jidduu vertical and horizontal relationships kan murteessudha. Kuni hamma danda'ametti ummata wayyaba miti majority sun ta'in hamma danda'ametti ummata waliigalaa kan wal taasisuu danda'u qabaadha. Jarri kun garuu wanni godhaa jiran amma tokko akkaataa goonee jirra. So we are going to hear everything. Bilbila guuranii miti odoo huccuu irraa baasanii yeroo yeroon dhageenya tokko. Lammaffaa I am confident wanti isaan Oromiyaa fi jiruunu fudhatama hin argatu. Yoo uleen har'a poolisiitti fidanii barra. Har'a poolisiitti fidanii poolisiin bilbila irraa guuraa turanii poolisii waamee godhaa turan. Namoota immoo dhufeellee barra seenuu dhorgamillee jira. Diteelii baay'ee jira. Kanaaf kanaan itti deemnanii ufiifis biyyaafis rakkoodha geessu. Jala buune waan keessattuu waan daba dantaa ummatoota irratti hariiroo ummatoota balleessuu danda'u gaafa agarru saaxilaa deemna. Ifooma siin jedha sanaa fi egaa ajandaa dhumatu bal'atee waan baay'ee taasifne ammoo ifoomina waan barbaadan baay'eetu turanii sana kaasuudhaaf itti deemnee turre irratti ani gaafiin irraa qabadhe kanuma gaafiin koo jiraatanis bal'achuu isaatii irraa kan ka'e asumatti goolabuudhaaf dirqameera yeroo biraa walitti deebina jedhee waan abdadhuu fi yeroo biraatti filfannee kanan biraa deemu gaafilee muraasa nan qaba. Har'aaf waan dabaltu yoo qabaatte daqiiqaa lamaan tokko fudhachuu dandeessaa yookaan itti nagaadhaan machuu dandeessa daawwatuu keenya. Marii galtee bal'inaani jabaannee itti deemna. Amma booda no more. Amma booda zigaal dhiifneerra. Amma booda walii uwwisuu dhiifneerra. Abbaa feetii sodaa tokko kana. Torban dabre laayivii hoogganaa ta'u waa'ee moo'ee boonu gandeessu xiqqoo emotional ta'e wanni an jedhe tokko namoota rifachiisee wanni sirreessuu barbaadu jiruun kiyya tireetiin beekamaadha kun wanni hin qabu. Sanii miti wanni an jechuu barbaade dhimmoo dookumantiileen seenaa kun qorannoon amma godhaa cinaa waan hin dhiyeessine baay'ee jira beeki. Rakkoolee uummata jidduutti rakkoolee adda addaa akka hin uumne. Amma qorannoo salaalee fi mormuun fixeen jira garuu
namoota wajjin mari'achaa jira maaliif walitti bu'iinsa maatii waan adda addaa kan finneef. Bakkoota adda addaa keessa hambisaa garuu gaafa kun dabre boru namni beeku waan qabuuf eenyutu eenyu nyaate ka jedhu waan qabuuf maalis mortal lubbuun qaba gaaf tokko du'uu hin danda'a gaaf hin jiru. Namni shaaworii keessa kufee hancufti safeetee yookiin immoo kabiraa ammatti sodaadhalleetii miti waan yayyaalamaa jiru nan beekaa suni lubbuun belleqaadha. Akka kiyyatti high stake pokerii kana taphatanii dhiisi of eegdeetu bifa adda addaatiin of eegdeetis gaaf tokko kimbil jedheetuma yookiin fooqii irraa odoo gaddeemtu kuftee yookiin immoo bassoo sun odoo ati siphattu si feetee si kuchiisuu dandeessi. Every day akkamitti jiraadha. I live every day as if it is my last. Guyyaan har'aa waaniin guyyaa har'aa godhuu qabu. Yoon boru an jiraachuu baadhe. Wanni anarra hojjedhu kun dhaloota itti aanuuf akka faayidaa qabaatutti itti yaadee hojjedha jechuudha. Plus harriin jirti amma furtamoota darne walakkaa bara we have lived the best of our life. Kanaaf uummata keenyaan hedduu yaaddeynaa waan akkasiitiif miti dhiifama gaafsanis yaaddeessu xiqqoo emotional na godhe. Nu jiraanneerra waan addunyaa kanarratti waan hin godhuu barbaadu. Jireenya I lived a very successful life. Ijoolleen garuu ijoolleen qaxaleen akka mooyboon ijoolleen akka urgeessaa akka battee urgeessaa ka gaaf tokko jiruu hin jiraatin. Haga ammaa waa'ee gurbaa sanii waan yaadadhu waan wayyaaniin maqiitti isa goote gaafa hiriira guddicha. Achumatti bakka wayyaaniin akkasii cafaytee I still remember. Hospitaala baatii jaamoo kan gurbaan sun caccabsanii bakkuma sanii deebisanii ajjeesan. But they never lived life dhugaan isin jaa. Ijoollummaan waan kana seene I don't think gaafa tokko illee garaa guuttatee waan nyaatu natti fakkaata. Ani garuu amma 17 biyyaa baheetiin biyya faranjii tana keessa jiruu jiraadhe. And waan nan dalaga jedhe gama barnoota dhuunfaa fi jiruu dhuunfaa kiyyaanaa taatu gara waan uummata kanaa nan godha jedhu godheera. Hedduu fuuldurri illee baay'ee nan sodaachisu. Kanaafini faayiloonni warri beekan jiru yaadinaa jechuu kiyyaa fi faayiloota waan hin hagammaa qoradheef gara fuuldura illee hanga lubbuun jiru qoradhu yakka saba kanarratti hojjetame. Kan jarri bilxiginnaas hojjette, kan mooraa qabsoo keessatti illee hojjetame. Ganaa immoo arkaayiviin gaafa baname, arkaayiviin dahannatii Itoophiyaadhaa gaafa baname, arkaayiviin mootummaa Itoophiyaadhaa hin banamne bar Haile Sillaasee irraa kaasee Haile Maariyaam Gammadaa irratti waan godhame is documented by the way. Ethiopian state in baay'ee documentii gooti beekta. Haile Maariyaam Gammadaa irraa kaasee hamma battee urgeessatitti waan mootummaan Itoophiyaa statein Itoophiyaa uummata Oromoo irratti goote is documented jira. Anka beeku seef godhaan jira akka mannashaatti akka mandardariyaatti dhaloota itti aanuuf. Justice arguu yoo dadhabne jechuudha. Haqa uummata kanaa yoo namoota kana gumaa isaanii maaliif jedhe yeroo hundaa dhugaan kana gumaa rabbi baasa gara fuuldura. Gumaa yoo kabaasuu baannu taate dhugaan miskiinota shiraan dhumanii ba'uu qaba. By the way, I'm going to investigate Eritrea as well. Eritrea keessatti waan nama keenya irratti waan san tuttuquun jeequmsa uume jedheetiin irra dabre amma dura. I'm going to investigate. Waan Eritrea ta'e illee waan bilisiginnaan goote illee waan mooraa adda addaatitti maqaa qabsoo Oromootiin maqaa mootummaa Oromootiin injaawun taayitila bareedaa na kennite. Waan maqaa mootummaa Oromootii fi maqaa qabsoo Oromootiin miskiinota irratti godhame dokumentiin godha tokko nan dhiyeessa kan yeroo laallatu maaliif badiin akkanaa akka irra hin deebineef. Kaan immoo galmeesseen kaa 40tti yaaduu 40tti yaaduu gaafas dhaloonni banatee laalataa jechuudha. Maaliif information tokko classified ta'ee ta'a tokko immediately release ta'a. Galatoomii Jawaarwaan baay'ee kaasnee irraa mari'anne dhimmoota ijoo kallattii garaagaraatiin kaasnee irratti namoonni komii qabdan kallattii garaagaraatiin qabdan Jawaar odeeffannoo sirrii waa'ee keenyaa hin qabu warreen jettanii Jawaar nama lubbuudhaan jiru kunoo jira odeeffannoo qabatamaa fi gahaan qaba jedhee kallattii garaagaraatiin maqaan namootaas irratti ta'ee komiin itti dhiyaate yoo jiraate kallattii garaagaraatiin dhiyeeffachuu dandeessanii egaa har'aa fi waan uummata Oromootiif ni ta'a jennee akka karoowwan tikfa kana deemaa turanii mormii egaa ajjeechaan du'a
Boy board bakkala ifate booda gadi bahee irratti waan baay'ee kaasnee dubbanne sanatti sana dambarii biyyoolessaatti wal qabatee galatti garaatiin baay'isanaaf biraan geenye irraa mari'annee jirra. Waan faana turtaniif galatooma warreen gama yuutuubii puush miidiyaa fi feesbuuk peejii puush miidiyaatti hordofaa jirtanis galatooma. Warreen tiiktookiidhaan kallattii garaagaraatiin hordofaa jirtan kan jawaarra jirtanii gama keenyaan hordofaa jirtanii ulfaadhaan siniin jedha. Yeroo biraa sagantaa birootiin walitti deebinaa. Har'aaf sagantaan keenya kanuma fakkaata. Komii fi yaada qabdan nu biraan ga'uu hin dagatinaa. Jawaar yeroo galatoomii guyyaa gaarii qabannaa. Ayya,